arrantan inshallah ta'ala meeti qisha waliin qofalla waan nadhooleen lamaan tun jette laalleetiti waliin qofalla daawwattootaa fi hordoftoota haasawaa isaan tiktok gubbatti jedhaniitu jira. Kana keessatti inshallah ta'ala waliin bashannanuudhaaf deemna. Kara qophiitti yaa guutumatti na waliin deema. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في وردفتو تكن دعوة تاجر تنا لو بريس خيسنا نمزا شيخ جابر وندي خيسنا بكرنا دعوة تاجر تاني تسلام من خيا أو وان خون الرابو كيسين برنا فاقو سنين إن شاء الله تعالى نيمبيخا نموتن غري غري مالي ندولة تنا في الدير راها سويتا ورنا جولين جراتشونول ورنا جولين جراتشونول أنا ونني في الدير راها سو أكما يسون خفل تاني في كما يسون غرتي إتين boortanii fi malee isaan arraba isaanii olii namaatu meeqaatu naan jechaa oolan hin beekan namoottan garii garii haati tiyya isaanirraa naftu abbaan kiyya isaanirraa nafu an isaanirraa nafu faamiliin tiyya isaanirraa naftu namoottan dilaa jira kana arrabsu garuu immoo fiduun hin barbaachisu tanneen maaliif fiddee yoo kan jettu taate xiqqisha waliin itti qofalla walumaan boorra jeeti malee arrabni namaan dhaga'ameeti miti kan hin fide daawwattootaa fi hordoftoota duba daawwattootaa fi hordoftoota dalaaleen lamaan tun takka haleemaa bushiraati dhiira modhalaa waddan beeyne taan ammoo naana hiidha inshaallahu ta'ala isaan lamaan kanarraa qaceellootti gabbuunee waliin khoflaa itti bashannanaa qophii bashannanaa godhaa jirra itti bashannanaa yaana na waliin daawwadhaamee waan naana hin jettu. Guys, akkamiin nagaya fayyaadha. Guys, akkamiin nagaya fayyaadha. مي شيخ حمزة برانا قاعد بيتن وانا جايباتي حمزاني قوي حمزة اتي ديلا قانون دلاتي مو دينا دلاتي مو ساينسي خميجي كتابة خميجي بازليني نيفي سوق دك اما سالات بدادا خيتوف مالي ونين جيف وبليتي تينيا اسني في الله dhugaa rabbii isiniif irra caala yoo ni foon kana godhattan maaliif irra caalaa jiina gaafadhu wanni irra caaluu fi ni beeytan isinu ani isinittiin himu tanaaf obboleettiin teenya nu fixuu feetaahii naan jette lakki ani isin fixuun fadhu wallaahi isin fixuun fadhu isin obboleettii wanti yaa maalirraa inni isin fixuu fadhu maalirraa bilaal kadda isin fixee بر بكي أتي دبل ده تكون بر بك جريني خيجوتو تبل ما نمبيخ أكا بك جريني خيجوتو تي قالوا ريفو قادو باتو ساينسي خمتو جي جت وبليتي تي ربي صدادو أتي واي ساينسي راين بيتو أما يون سقافة دي واي ميشامنا ربافا نايمو دنديس obboleettiin teenya waa'ee saayinsii kamtu je'ee jette namoota hedduu waan kana godhatee itti milkaa'es agarree jira garuu ati maalitti fayyadamta jaarsaa hin qabdu maalirratti fayyadamtame maal sii godha maaliif baaziliin achi dibadhaatti wulliqqa jaana jalaa baha wulliqqa jeeti kuti ati waan feete استغفر الله العظيم والله نقف الجستبيتا بيجون تنقاسو يتنقا ربي وقال لالو نما بلان قبل نفكاتي نقا ربي نسني مامي وان نفكاتو ادي الا فسيخاي نما بلان قبل تكو خانما كان في الراس وغرتي خانما وان سدو في اسو تكو نفكاتي غارومو دبي لما دي سنجتي تكاتو جدا سنيس ولله لوجيران ان شاء الله تعالى اما خلينا نوجه في الدعاء الف لك يا ناس جلابان وان انتاني على ما قبانهم في دين وبلايتي لي تني هدو جرا ورا وان توفي وان انتاني اللي ادهم بين جيجودا بايزا ويدا وتوتا في وردفتو توغانا كانت تياسو خنا اني غافا دورو كانت تيناسو توري ifin beeka hoggaan ifin arraba cabaqoon qabaachuu ture raajechuu danda'uun turre
Anumaa jechuun jiruun ni farke malee ana yeroo narraa kuttees hin beeku. Namoota garii uumama rabbiitii arrabsitaa minaan warreettan. No akka isuun akkana kun duraan waan hin qabaachuu tureef jechaan beeka malee beekuu hin danda'u sila. Raalifataa raanuunfataa naaraana raafatoo saaki rawu. Jenneeti akkasii qara'u ture gaafa durii. Kun arrabaa miti jechuudha. Arrabaa miti. Qoosaadha. Wajjuma qoosaa jira jechuudha barbaadeeti. Namoota garii kan arraba isaanii as jalatti waan adda addaan nu barreessanii jira. Haa barreessanii. Maaliif ni beektaa? Yoo isaan barreessaa oolanis nuti irraan laallu. Silaa irra laallee arraa miti kan irra laallu jechuudha. Silaa waan kanarra laallee arraa miti jechuudha kan irra laallu. Gaafa maatii teenya arrabsan. Gaafa haawwan keenya kan nagayaan firraa biyya jiru arrabsan faadha irra ilaallaa ture. Garuu amma irra ilaallu. Okay. Sorry. Hai. Ani sansi dibadhee yoo dhufe itti fayyadamuu ni dandeessaa amma fakkeenyaaf. Astaghfirullah ilazim. Wallahi dhugaadhaan na kofalchiste. Naana itti fayyadamuu ni dandeessaa jette. Daawwattoota. Naana keenya rabbi jaarsa bareedaa siif haa jiru. Jaarsa si jaalatu rabbi siif haa jiru wallahi. An du'aawuman sii godha. Wanni rabbi jabaatu hin jiru. Wanni haaliqa jabaatu hin jiru. Rabbiin haala amala kee tolchee jaarsa bareedaa akka ati jaalattu rabbi si haa fidu. Amma yoo nan akkasitti dibadhee dhufe ati Sansi dibadhee yoo dhufe itti fayyadamuu. Hai. Ani sansi dibadhee yoo dhufe itti fayyadamuu ni dandeessaa amma fakkeenyaaf. shit. 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 Wallahi. Namajuma TikTok tolche kanaatu waa arke duba. Silaa TikTok fi Facebook ni wallahi uummata Oromoo keessa jiraas laa beekanii laayisansii malee nama naqan ture. Wallahi. Dibadheetiin dhufaa itti fayyadamuu ni dandeessaa. Waan ittiin fayyadamne ta'e dhufu waan itti siif hin gammachiif. Laa jechuun okay mee viidiyoo si lamadaati isaa laallu daawwattoota. Viidiyoo lamadaa irratti namaatu komantii kaayee fi nu fixuuf deema. San jarsi hareen waat afaan akkamisa? Okay wanni isin jechuu feete nu fixuuf deema san jaarsi harreen. Abbaa dhiiraati. Abbaa dhiiraati jaarsa namaati. Ani hin beeku waan dhalaaleen garii anuma jala hidhatteef. Waan inni irraa balleesse hin beeku. Waan kanaan irraa balleessee nan gaafatina. Hareen jette harreen jette. Okay isiin ammoo kanarratti deebisaa kan nuuf dhufte. Maaliif deebisaa kan dhufte beektaa? Jechuun isiitu beeka waa'ee kanarratti akka cimtuu tiiktookii hariifaa itti nafne warra magaalaati. Kanarratti deebisuu dhufte jechuun maal akka isin jettu na wajji ilaalaa. Dhagee anaas sinii maatii ijoollee shamarranii Hamzaan diina keenya guddaan beekanii diina keenya. Ana ta'a jaartii isaa lammadaatuufu. Astagfirullah. Wallahi bichoon tun balaan qabdu firraa haasawiti malee balaa takka hin qabdu. Waanuma isii afaan dhufee haasawiti. Humaan goone sinii galee
أني وني نخين أنا تا جارتي إسا لما داتوفو همان قوني سيني قالي أني ونين إساني فأسبهي دبتشو دنديف ما ديني بيتني جولي شمالاني أني أني تكفى جارتي ساتي Confidence ajaa'ibaatiin ani takkaffaa jaalaltii isaatiitti jaalaltii isaa egaa ati jaalaltii tiyya miti. Astaghfirullah alazim. Oh my god ayyee تدوي ساتي سيني قالي إنا تدوي ساتي سيني قالي إنا وإنا نجانا تخيسا وانا انتاني نقب jaalaltii isaa tadhoo isaati isinii galee innaa na jaallatu keessa waan naan goone hin qabu jette. Rabbi si haa godhullee siin hin jiru maaliif beektaa? Rabbi jaarsa gaarii si haa kennu garuu. Wallahi jaarsa gaarii si haa kennu jaarsa gaariin si hawwa. Jechi kun jecha taphatabaa si fakkaachuu jira na fakkaata jechi jaarsa kiyyaa jiru kun. Ani gaafan isii fuudhu ija laman tanan dhabemu. Jechuun ani qaala kiyyaa miti namni akkasii kun namni qaala qabaa miti qaala kiyyaa miti. Qaala kiyyallee qaala gaaddidduuti yaallee ta'uuf hin teessu jechuudha. Jaartiiti jedhiisiiti. Okay, na wajji dhageeffadhaa mallee. bakka waan natti aareef yaada kanallee fidatee eegin guyyaa takka fayyadamii si bareechaa si coccolchaa minaan naan jeen hin dideen. Fayyadamii si bareechaa si tottolchaa naan jeetiin dideen. Naan jeetiin dideenii. Udara yaada kana ol baasee jechuu hamsaanii irra laalinaadhaati nu fixuuf deemaa san jaarsa yaaleetii yaa nu fixuuf deema. Nu fixuuf deemaatii nuti isaaf dibna gaa qabne guyyaa na bira dhufe anaaf beeka. Wallahi ani fiiti yaa guyyaan kiyya tolee jira hofleetiin jira. Guyyaan kiyya bareedee jira. Guyyaan keessanis akka bareedee abdiin qaba. Irra laalinaadhaati. Irra laalinaadhaati. Nu fixuuf deemaa san jaarsa yaaleetii yaa nu fixuuf deema. Nu fixuuf deemaatii nuti isaaf dibna gaa qabne guyyaa na bira dhufe anaaf beeka. Ndaa'u mixumxaatu godhetiin dibaaf. Dawaa. Okay, daawwattootaa fi hordoftoota naanahii waliin laallee naanahiin nama firraa taphatu naaf fakkaatti dhugaan akka ilaaluun. Dhugaan ija saayikooloojii gubbaa kaa'ee ilaalu nama balaan qabne tokko nama kana firraa taphatu gartee jookii godhu naaf fakkaatti haroon noogaan keessas immoo rabbiitu beeka. Mucoo footoo si asirra gartan tana osoo anumarraa dubbachuu baatte nama fokkotaan fadhu dhugaa rabbiin isinii hima. Nama fokkotaa dhugaan isiniin jiru namni fokkotaan qabu daawwattootaa fi hordoftoota garuu amma naanahii fi isiin dachii fi samiidha. Naanahiin yoo feete taphaaf jechuu malti. Aroonnoo akkana fakkaatutti garuu ammoo tun gogummaa keessa jira laal fuula isiitirraa gogu mee dhageeffadhaa waan isiin jettu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiira modala. Isin sun silaa bineensa taate bineensa inaa akkam taate beektaa? Silaa ka bineensa taatee uumamtu taate jechuu fedheeti. Silaadhaa beekaa. Silaa ka bineensa taatee uumamtu taate mucoon tuni bineensa inaa laal isin tana bineensa inaa kana. Bineensa kana fakkaatti ture dhugaa rabbi. Silaadhaa beekigaa silaa amma namuma silaa bineensa taatee uumamte
amma naaneen silaa bineensa taatee uumamte tayirii taatee uumamte na fakkaata. Amalaa walitti dhiyaatan malee akka gaa namootan garii ati uumama maaliif seenta maarree harree jira namni kun kasammuun isaa akka harree yaadduu jira kasammuun isaa akka saree yaadduu jira kasammuun isaa akka lukkuu yaadduu jira tanaaf naanahiin amma silaa bineensa taatee uumamte tayirii taatee uumamte kuruphoo jechuudha. Kuruphoo taatee uumamte tun ammoo silaa bineensa taatee uumamte bineensa guddaa kana maqaa bineensa kana afaan oromootiin hin beeku naa hima bineensa kana taatee uumamti jechuudha. Shuuf namumaan narraa dubbateef dhuftee narraa dubbatti. Anamma wanni kanaa tun diliin itti katabamtii unatti hin fakkaattu maaliif jennaan akkanatti hoggaan laalu uumama rabbi gowwaa godhee uume fakkaatti mee laalaa. Hayaanza amma dura bosona ilmoo namaa fedhe ammaan tan ammaa soo guddaan fixaa jechuufi. Hayaanza akka ta'e ganan illee hin beektu tiiktookuma kanallee komantii isii mee jala deemnee ilaalla. Hayaanza amma dura basalaan ilmoo namaa fixxe har'a mee komantii jalaa yaanu qoyaa. Fa Habibi ati dhiira boodha laadhaa astaghfirullahi alazim awa rabbii jee itti nambifne haa bilaal baale itti nambifne habibi ati dhiira boodha laadhaa jeen jala dhuftee kofaltee dhiiraa jetteen ahaa obboleessa kiyya dhiifama sitti dhiira moo dhalaadhaati sagalee dhurraa moo dhallaadhaa ati dhiira moo laa hawla walaa hamzaan kun maal balleeysee arrabsitaa walaa wannin balleeysan jiru yooniin isaan faa gartee isaan jalaa tabiraa fuudhee rakkinni isaanii yoo kana ta'e malee nalleen beekan rakkinni isaanii nalleen beekan shamaran akkanaa kunan barulleen fadhu beektaa hayyee sagalee xaasaa gootee badii silaa kun nama dhiira moo dhalaadhaa dhiira jala deemtee dhiireettee kofaltii barsanu dhiira moo dhalaadhaa aboo ati dhala moo dhiira jeen tokko eenyu Zubeir Abdurrahman aboo ati dhiira moo dhalaadhaa jeen Allahu akbar. Okay wayii dhiira moo dhalaadhaa jee tokko sin ajaa'ibsiifate. Astaghfirullahi alazim. Malkaan maal jeen na fuudhe siin heerumaa haayee jetteen isiinis haaya jechuu feeteetinsa an kana dhibu haasaa dhiira fakkaataa baddee ati dhiira moo dhala yaa'oo komantiidhaanuu waatti nambisne miciyoo Halimaa Bushraa mee amma abbaan kee kanas si quba qabaa yoo lubbuun jiraate ayyoon tee kanas si quba qabdiime mee fuula wadala guddaa kana asirra keessa yaa Halimaa teenya Halima halloo fuula guddaa kana asirra keessa rabbii kee sodaadhu hoggaa mee waan isin jettu dhageeffadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hayaanza amma dura bosona ilmoo namaa fedhe ammaan tan ammaa soo guddaan fixaa jechuufi. Hayaanza amma dura ilmoo namaa basalaan fixxe amma soo guddaan. Obboleessa kiyya du'aa maal sii goonaa mituuti si haa fuutu. Obboleessa kiyya du'aa maal sii goonaa mituuti si haa fuutu. Duuti maaliif na fuuti? Biddeena kee nyaanne ati shooroo taatee qaama kee muradhee nyaanne maa duuti na fuuti yaa'u. Awwa namni gowwaan safaa xarraa illee hin toluutiti. Osoo gowwaan safaa xuubaatee natti tola wallaahi haa yaa'oo fa'a. Hayya lubbuu namaa laaftumatti fixaa dhiiraatu hin dhumini qa. Dhiiraa basala irraa hafee beemmaan tana shamara fixuuf karoorfatte. Wayalla ni qofla.
الله وين خفل إنا لله وإنا إليه راجعون هاي ما تصطها ميكن الله لا يادت لا وانت كتدر قافة جولينا ما صدات سنتا كم فكاتو استغفر الله العظيم وبلي وري جوليك أبدا فيديو تنجلا أو فاني باريدي إنا لله وإنا إليه راجعون قديك أبدا والله يتي أتي مالي سا مكاسا مو أستاذ سينجان أستاذ أمزا إنه ما تيكو سمو سمارا غرسي غالي ديرو والله غرسي غالون دبدوا ويامتي برسنو والله جتي بر لا القوان انصفاتين وقانجو خنا الرايلة إيه قدين دفه باسا ما تكان دقين دقو جرى سرة وانا زايبات ربنا الراقة أبو ملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيانزا أما دورة بسنا علمونا ما في أما أنت أما سو قداني في تعالي تشوفي你别笑，做一个专业的演员吗？ Itu kushoda bada tiada. Obbolesa kiyya du'aa maal si goonaa miti duuti si hafuutu. Qoy duuti maaliif na fuuti? Duuti saree abbaa keetiiti moo ka dhuftee na fuutuuf? Moo funyaan kee ka mana ga'u kana moo obboleettiiti yemee naayim? Maqsiina lama qaceelloo kireeffachuu dandeessaa ramma kana keessatti. هيا لبونا ما لافتو متين في ديرات دومينيقا Dhiirtoo osoo dhumuu baattee ho'atiisi garuu tafuutu numa jirti maal? Dhiirti biyya arabaa waggaa hawwite wayii adda laallatti miti. Adda laallattu tanuma feete deemtee deeyititi. Ayyee ديرات بسلا راها في بمان تنا شامرة في توف كرور فتة daawwattoota wallaahi jidduudhaanii waa isin himuu fadha. Amma isiin tunis uumamuma rabbiiti ilaala. Tunis uumamuma rabbiiti tunis uumamuma rabbiiti. Rabbiin kun dubo subhaana alkhaaliqu dayyaan. Shoof lachuu rabbumaa uumee qabiga. Oromoon hoggaa maqmaaqtu maal jetti? Namni hin bareedne hin qaanfatu jecha jedhamu sanila. Namni hin bareedne hin qaanfatu. Mee ilaala tunis uumamuma rabbiiti tunis uumamuma rabbiiti. Maqmaaqsa Oromoo santu naa galee hoggaaniifin waan kana lamaa walitti ilaala. Namni hin bareedne dhugaa rabbii hin qaanfatu. Ayyoo faana wajjime yuyyaa keenya wajji haa laallu. قديك أبدا والله يتي أتي مالي سا مكاسا مو أستاذ سينجان أستاذ أمزا إنه ما تيكو سمو سمارا غرسي غالي ديرو والله غرسي غالون دبدوا ويامتي إيه قدين دفه باسا ما تكان دقين دقو جرى سرة وانا زايبات ربنا الراقة أبو ملي Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota qophiin teenya bashannanaatii fi qoflaa fi taphaa ta'arraan tana waliin dhiheeffannee akkana fakkaatti hamma qophii biraatiin waan biraatiin fudhanneen isaa waan akkana naan jaaniif osoo hin ta'in numan ajaa'ibee waan numan ajaa'ibe. Amma shamarran garii garii ni ilaala. Dhalaalee garii garii hoggaa isaan komantii jala waa barreessan ni beeka. Nama xibbii barate obboleeyyan nuti. Nama xabiyaa ilma namaa baratee jiru. Nama haasidummaa nama arrabsuu fi nama taphaa agartee qoosaa ja'uu fi kana hunda amma naanahiin akka feetee yoo badduu taate akka micoo tanaaf badduu miti. Maaliif naan jii tuni keessa gaggoowwa la. Qaceellotti keessa gaggoowwa. Tanaafin isirraa qaceelloo gajjabeessee dubbadhe. Hamma qophii biraa bareedduudha walitti deebinutti.
إن شاء الله تعالى نجيتنا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله.